Bulchaan naannoo Amaaraa Yiliqaal Kaffaale haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessaa balaarra jiraachuusaa ibsuudhaan tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin erga gaafatanii booda mootummaan Itoophiyaa jimaata har'aa labsii yeroo muddamaa labsee jira. Labsiin kunis paarlaamaadhaan raggaasifamuu qaba. Gumiin ministeerotaa walgahii hatattamaa 23ffaa har'a geggeesseen akka jedhetti gocha seeraan alaa naannoo Amaaraa keessaa qajeelfama heeraaf nagaaf tasgabbii uummataa balaarra buusee jira jedhe. Haalli naannoo sanaa sadarkaa hojii seera eegsisuu idileetiin ittisuu yookaan to'achuun hin danda'amne jechuudhaan gumichi beeksiseera. Geejjibi lafoo naannoo Amaaraarraa gara Finfinnee dhaquuf deebi'u sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaaf garee idilee hin taane kafaannoo jedhamu gidduutti geggeessamaa jiruuf adda cituusaa jiraattonni VOA'f himaniiru. Magaalaa Laallibalaaf Gondar keessatti lolli geggeessame dhaabatee jira. Intarneetiin naannoo sanaas cufamuun gabaasameera. Labsiin yeroo muddamaa kun sochii kan ugguru yoo ta'u nama seerarra darbillee akka hidhuuf aangoo kennaaf. Haalli nageenya naannoo Amaaraa keessaa kan gada deemaa deeme erga mootummaan humnoota addaa naannoo sanaa diigamanii gara damee naga eegumsa biyyaa keessatti akka makaman murteessee booda. Paartiin mormituu sochii Amaaraa ka biyyoolessaa ibsa kana dura baaseen rakkoo nageenya amma mul'ataa jiru sababa hojiirra oolchuu waliigaltee nageenya Pretooriyaa dabalatee walitti bu'iinsa booda ka jiru hojiin siyaasaa ka mootummaa iftoominni waan itti hanqatuuf jedhee jira. Paartichitti dabaluudhaan mootummaan rakkoo uummata Amaaraa yaada keessa galchee bifa madaalasaa eegeen dhaggeeffachuu dhabe jechuun komee dhiyeesseera. Naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa walgahii isaa xumuraa geggeessee jira. Referendamiin godinaalee 6 kunyaalee addaa 5 keessatti geggeessame Itoophiyaa gama kibbaa keessatti naannoo haaraa akka hundeeffamu taasiseera. Kunis Sidaamaaf naannoo uummattoota kibbaa gama dhiyaattaansee yeroo ammaa ka jiru naannoo uummattoota kibbaarraa yeroo sadaffaaf godinaaleen adda ba'uu isaaniiti. Godinaalee Hadiyyaa, Halaabaa, Guraagee, Kambaataa, Xambaarroof, Silxeen konyaa addaa yeem waliin ta'uudhaan naannoo giddugaleessa kibbaa jechuun naannoo arfaffaa uummattoota kibbaatti adda cite uumu jedhamee eegama. Bulchaan naannoo uummattoota kibbaa Ristuu Irdaaw miseensota gumichaaf ibsa kennaniin walga'iin kun naannoleen lamaan jechuun kibbi Itoophiyaaf naannoon giddugaleessa kibbaa mul'inatti akka beeksifaman gochuuf aangoo walitti dabarsuun ni geggeeffama jedhan. Barsiisaan yuunivarsiitii tokko naannoo kibbaarraa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa barattoota qoruuf gara yuunivarsiitii Gondaritti ministeera barnootaan kan ergamaniiran sababa jeequmsa naannoo Amaaraa keessatti ka'ee jiruun lubbuun isaanii darbu ministeerri barnootaa ifoomseera. Ministeerri barnootaa bara darberraa kaasee seera haaraa baaseen qormaanni biyyaalessaa kan kutaa 12ffaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti kennamu kan jalqabe inni baranaa isa yeroo lammaffaa isaati. Ministeera barnootaa Dr. Biraanuu Naggaa har'a ibsa sabaa himaaleef kennaniin qormaanni biyyaalessaa bara kanaa xumuramuu isaa dubbatanii hannarraas bilisa ta'uusaa eeraniiru. Ibsa isaanii keessattis naannoo Amaaraatti jeequmsa hidhattoota faannootiin ka'een lubbuun barsiisaa tokko kan qormaata qoruuf gara yuunivarsiitii Gondaritti imaleeru darbuu fi lubbuun poolisoota lamaa darbuu himaniiru. Sababa jeequmsoota kanaanis naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Gondaritti barattoota qoramuuf deeman keessaa barattoonni 16,000 qormaata marsaa kanaa osoo hin fudhatiin jiru jedheera. Yuunivarsiitii Gondariin alattis barattoota qormaataaf gara yuunivarsiitiiwwanii deemaniiran keessaa sababa dhibee fayyaan barattoonni 2 lubbuun isaanii darbeeraa jedhan Dr. Biraanuun. Yuunivarsiitii Gaambeellaatti immoo sababa faalama nyaataan barattoonni dhukkubsatanii yaala fudhachuu isaanii fi kanneen 38 ta'an dhukkuba isaan mudateen qormaaticha osoo hin fudhatiin hafuus ministeerri barnoota Itoophiyaa ibsa kenneeraa jedha. Gabaasni Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinneerraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo ministeerri haajaa alaa Jaappaan kamisa kaleessaa dhuunfaadhaan itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa waliin mari'atanii jiran. Akka gabaasa Maayaa Misikiritti ennaa marii isaanii kanas biyyoonni lamaan karaa galaana gurraachaa midhaan erguun deebi'ee akka itti fufu gochuuf waliin akka hojjetan abdachuu isaaniillee dubbataniiru. Ministeerri haajaa alaa Jaappaan Yoshimasa Hayashi kamisa kaleessaa ennaa yeroo jalqabaaf Itoophiyaa daawwatanitti biyyoonni lamaan hojii midhaan karaa galaana gurraachaa ergamu akka itti fufu waliin hojjechuuf abdii qaban ibsanii jiru.
Ministeerichi akka jedhanitti dhiibbaan Raashaan Yukireeniin weeraru yaaddoo wabii nyaataa Afrikaa irratti inni fide isaanis ka qooddatan ta'uu ennaa dhuunfaadhaan itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin waliin wal arganitti dubbatanii jiran. Erga adoolessa bara 2022 waliigalteen dhimma midhaanii kan galaana gurraachaa tolfamee qabee tokkummaan mootummootaa qamadiin meetirik tooniin 262 gara Itoophiyaatti ergamuusaa hordofuun beeksisee jira. Kan hongee dhaqqabsiise jijjiiramni qilleensaaf walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoona 20 ta'u gargaarsa midhaan nyaataa akka eeggatu taasise. Obbo Dammaqan akka jedhanitti hoogganoonni lamaan dhimmoota siyaasaa, dinagdee, investimentii, daldalaaf misooma ilaalchisee waliin hojjechuuf cicha qaban haaromsuu isaanii dubbatanii jiran. Biyya Sweden magaalaa Stockholm keessatti kamisa kaleessaa walitti bu'iinsa lammiilee Eertiraa gidduutti uumameen namoonni 7 madaa'anii 100 kan ta'an immoo hidhamuun isaanii gabaafameera. Walitti bu'iinsi feestivaalii lammiiwwan Eertiraa gidduutti uumame kun lammiilee Eertiraa warreen mootummaa biyya dhaloota isaanii deeggaru jedhamaniin qophaa'e irratti warreen mootummaa mormii kaasuudhaan tarkaanfii fudhachuu isaaniitiin akka ta'e Ajaans France Press gabaaseera. Poolisoota magaalichaa wabeeffachuudhaan gabaasaaleen bahan akka jedhanitti naannoo feestivaalichi itti taasifamutti akka mormii isaanii dhiheessan namoonni eeyyama argatan 1,000 ta'an dallaa poolisoonni kaan cabsanii bakka feestivaalichaatti nam'uudhaan dunkaanota diiganii utubaalee dunkaanotaa akka meeshaatti fayyadamuudhaan warreen morman rukutaa poolisoota irratti immoo dhagaa darbachaa turan. Sababuma kanaan wal qabatee namoonni 100 ta'an qabamanii hidhamuu isaanii kan ibsan aangawoonni poolisii naannichaa dhimmicha irratti qorannoo geggeessaa jiraachuullee beeksisaniiru. Aangawoonni eegumsa fayyaa naannichaa gama isaaniitiin ibsa kennaniin namoota madaa'anii hospitaala seenan 7 keessaa namoonni 4 akkaan madaa'uu isaanii beeksisaniiru. Suursagaleewwan bakka walitti bu'iinsichaarraa bahan akka agarsiisanitti konkolaattonni fi dunkaanonni gubatanii aarri gurraachi samiirratti mul'achaa ture. Feestivaalli lammiilee Eertiraa inni Scandinavian Festival jedhamee beekamu waggoottan dheeraadhaaf kan taasifamaa ture yommuu ta'u sirnicha irratti walgahiin mariin agarsiisi muuziqaaf bittaaf gurgurtaan kan irratti geggeeffamu akka ta'e ibsameera. Deeggartoonni fonqolcha mootummaa Niijer kamisa kaleessaa daandiitti ba'uun mormii dhageessanii jiran jidduu seensiinsa alaa hin barbaannu kan jedhan mormitoonni kunneen ennaa biyyoonni Afrikaa dhihaa muddama biyyattii tasgabbeessuuf yaalaa jiranittidha kan isaan hiriira ba'an. Fonqolchi mootummaa Niijer keessatti geggeeffamee torban tokko booda ECOWAS dimokiraasii bakkatti deebisuuf dhimma Niijer gidduu seenuuf yaadaa ennaa jirutti deeggartoonni waraana ka biyyattii 100tti lakkaa'aman kamisa kaleessaa magaalaa galma mootummaa biyyattii Niyaamee keessatti walgahuudhaan gidduu seeninsa alaa mormanii jiran. ECOWAS akka jedhetti yoo loltoonni President Mohamed Bazoum hanga dilbataatti aangootti deebisan ta'e humna waraanaa kan ajaju ta'uu beeksiseera. Hooggantoonni waraanaa Bazoum erga adoolessa 26 qabee mana akka hin baane ugguranii jiran. Humnoonni Faransaay Niijer keessaa bahuu qabu. Niijer keessa jiraachuudhaaf sababaan tokkoyyuu hin jiru. Isaanumtuu shororkeessota jedhanii jiran. Hoogganoonni waraanaa kun uummanni Niijer guyyaa hin arga jedhee hin yaadin guyyaa har'aa walaba bahee jedhaniiru. Jeneraal Abdurrahman Chiani hoogganaan waardiyyaa pirezidantummaa duraanii kan ofii isaanii hoogganaa biyyaa gochuun of moggaasan sababa lootee seentummaa islaamummaan kan ka'e aangoo qabachuun barbaachisaadha jedhan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Steets Joo Baayiden Baazoomiin hatattamaan akka gallakkifaman gaafataniiru. Baayiden ibsa waggaa 63ffaa walabummaa Niijer ilaalchisuun kennaniin biyyattiin rakkoo hamtuutu isee mudatee jira jedhan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Steets duraanii Doonaald Tiraamp ba'ii filannoo kan bara 2020 seeraan ala galagalchuuf yaalan jechuun himannaa irratti dhiyaate haalan. Tiraamp filannoo pirezidaantummaa kan bara 2024f adda durummaan kaadhimamaa paartii Riippaabilikaanotaa ta'uun dorgomaa jiran. Pirezidaantiin Yuunaayitid Steets duraanii Doonaald Tiraamp ba'ii filannoo pirezidaantummaa kan bara 2020 haquuf yaalan jechuudhaan himannaa yakkaa irratti dhiyaateef kaleessa balleessaan qabu jechuun haalan. Doonaald Tiraamp kaleessa bakka jeequmsi amajjii 6 bara 2021 filannoo bara 2020 ba'iisaa garagalchuuf jeequmsi itti uumame biilsa mana maree bakka bu'ootaa cina kan jiru mana murtii seenan. Ministiriin haqaa qorannoo geggeesseen Tiraamp
mootummaa jeequuf shiraniiru jedhee jira. Adeemsa mul'inatti geggeeffame danquuf shiruudhaan gumii tuuta murtii uummataaf himannaa irratti dhiyaateef deebii kennaniiru. Trump kamisa kaleessaa ibsatuuta oduuf kennaniin filannoo sana ilaalchisee komee qaban dubbachuuf mirga heerri kenneef akka qaban dubbatan. Kun ari'atama mormituu siyaasaa irratti raawwatamu Ameerikaa keessatti ta'uu hin qabu ture jedhan. Haa ta'u malee taanaa pirezidaantii ofii isaanii ka turaniif raga baatu ijoo yakka ilaalcha dhiyaatee ka ta'an jecha isaanii kanaan waliin galan. Mike Pence akka jedhanitti kan uummanni Ameerikaa akka inni hubatu barbaadu an bayii filannoo guyyaa sanaa garagalchuuf mirga tokkoyyuu hin qabu. Pirezidaanti Trump akkan isaaniin heeraa ol kaa'u barbaadan an garuu heera dursuun filadhee jedhan. Trump kaadhimamaa filannoo paartii Riippaabilikaan kan bara 2024 adda durummaan dorgomaa jiran yoo ta'an to'annaa jala kan hin oolfaminiif baatilee dhufu keessa yakka ilaalchatti dhiyaachuuf jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Maatii hidhamtootaa keessaa tokko ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan hooggantoonni aanaa Goorodoolaa waxabajjii 29 bara 2015 hidhaman manni murtii godina Boorana Bahaa mirga wabiin akka hiikaman ajajeera jechuun ibsani. Galgaloo Oddooti, Ijaarsooti, Haayilee Uddoo jedhama koree qindeessitu jechuudha. Warri koree qindeessitu sun gaafa isaa hidhaman gaafa 29 jechuudha ji'a hadhaa jechuudha. Haa gaafsanii irraa kaasee guyyaan 30 eega dhufaniin duuba guyyaa 2 kan buranii duuba guyyaa sanyoo mana murtii dhaabachiisanii jecha gaafa guyyaa 3 mana murtii dhaabachiisanii himannaa isaanii irra banataa turanii himannaa yaada kaasanii turanii barreeffamaa hin jiru beellama torbee qabanii fi torbee haalli ammallee yeroo beellama irra gaafatame yeroo 3 gaafatameen duuba abbaan murtii beellama keessan irratti ragaa dhiyeeffadhaa jedhanii warraan gaafa isaan ragaa dhiyeeffadhaa warri ragaa dhiyeeffatuu hin dandeenye jechuudha. Gaafa isaan ragaa dhiyeeffatu dadhabanne abbootiin murtii nama 3 ta'anii namoonni kunneen kan hidhaman mormii hundeeffama godina Boorana Bahaa akka haaraatti godina naannoo Oromiyaa 21ffaa ta'ee caaseffame waliin wal qabatee aanaan Goorodoolaa godina Gujii jala turte gara Boorana Bahaatti hin makamtu jechuun akka hawaasni mormu taasistaniitu jechuun akka ta'e gabaasuun keenya ni yaadatama. Akka maatiin hidhamtoota keessaa sagalee Ameerikaaf himanitti qajeelchi poolisii fi bulchiinsi godina Boorana Bahaa ajajni mana murtiitiin darbe akka hin raawwatamne danqaniiru jechuun ibsani. Mirga wabii isaanii ammoo nama tokko bulchoota koree qindeessituu 30,30 warra hojjettu achirra gadaafan nama 11 fi birrii 20,20 wabii qabsiisanii yeroo isaan barichaa dhufanu itti aanaan bulchaa godina Boorana sadii jechuudha. Alaa barreesse hanga mana marii nageenyaa godina keenyaatiin ilaallu asitti akka hin baane daangeessa ajaja mana murtii alaa bulchaa godinaatiin daangame jechuudha. Dhimma kanarratti hooggantoota godina Boorana Bahaa aanaa Goorodoolaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee bulchaan aanaa Goorodoolaa obbo Geetu Culuqqee kanaan dura yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin hooggansi aanaa Goorodoolaa duraanii caaseffama godina Boorana Bahaa akka uummanni mormuuf kakaasan to'annoo seeraa jala oolfamaniiru jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Caaseffama godina 21ffaa Boorana Bahaa ilaalchisuudhaan aanaalee fi godinoota muraasa keessatti uummanni mormii uumuun lubbuun namaa darbuu qabeenya barbadaa'uu fi hidhaan bakka adda addaatti hawaasa mudachuusaa jiraattota iddoowwan kanneen irraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama.